Ashama harkafuun daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service kun qophii keenya odeeffata Shinniigaati. Qophii keenya odeeffata Shinniigaa irraatiin keessummaatu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Keessummaan keenya irraa Dr. Henok Gabbisaa jedhamu. Dr. Henok Gabbisaa waliin har'a dhumaatii lixa Wallaggaatti ona Baabboo Gambeelitti Oromoo irratti raawwatameef akkasuma gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa keessaa falaan mudatee jiru irratti odeeffanna. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu an Oliifan Margaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Dr. Henok waamicha keenya kabajuudhaan gara tamsaasa Shinniigaa Broadcasting Service'itti baga nagaan dhufte. Baga nagaan eddaan Oliifan. Hayyee kallattumaan gara odeeffata keenyaatti kaseennu akkuma jalqabarraa kaaseeti ture yeroo ammaa Oromiyaa golee adda addaa keessatti wanti baay'ee nama rifaasisuuf ulfaataan kan dhaga'amaa jiruuf argamaa jirudha. Keessumaa kibxata irratti lixa Wallaggaa ona Baabboo Gambeelitti taateen raawwatame miira Oromoota hundumaa tuqee kan jirudha. Kibxata lixa Oromiyaatti taateen raawwatame kanaan namoonni 60 ol kadu'aniif akkasuma horiin gaanfaa 200 ol kadu'an ta'uudha gabaasni toora adda addaarraa argamaa jiru akka addeessutti. Keessumaa har'a odeeffannoon gadi ba'aa jiru tokko immoo naannoo sanatti kibxata naannoo galgala keessaa sa'aatii 12 booddee dabballoonni mootummaa namoota naannoo sanaa walga'iif dirqisiisanii kan baasaa turan yeroo ta'u uummanni naannoo sanaa garuu sa'aatii sana galgalaa'eera yookaan dukkanaa'eera waan ta'eef walga'iidhaaf ba'uudhaaf miira sodaatiin gara walga'iitti deemaa turuu isaaniiti kan dubbatan jiraataan naannoo sanaa. Erga bakka walga'ii jedhame sanaa ga'anii booddeedha. Naannoo Boobee jedhamutti ganda Boobee jedhamutti erga bakka walga'ii sanaa ga'anii booddee dhukaasi kallattii afuriin itti banamee daqiiqaa 5 gidduutti reeffi namootaa walirra tuulamuudha kan gabaafame akkasumas jiraattota naannoo sanaarraa kan odeeffataa jirru jechuudha. Jiraattonni jalqabumarraa kakaasan dabballoota mootummaati walga'iif kan nu waame. Erga walga'iif nu waamanii booddee kallattii afuriin dhukaasa nurratti banameenidha. Lubbuun namoota danuun kan darbe kan chaaka jiran. Akkasuma jiraataan eeruu kana laate yeroo ammaallee guyyaa 3 baqatee bosona naannoo sanaa keessa maatii isaa waliin dhokatee kan jiru yeroo ta'u gara qe'eetti hin deebitu jedhamee gaafatamee dabballoonni walga'iif waamanii hawaasa keenya kaan ajjeesan nuunis nu ajjeesuuf nu barbaadaa jiru waan ta'eef deebi'uu hin dandeenyu lubbuu keenyaaf sodaanna kan jedhudha kan inni yaada isaa kennatee jiru jechuudha. Gama mootummaa Itoophiyaatti yeroo deebinu mootummaan federaalaa Itoophiyaa akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo shanii jedhee moggaaseedha kan inni maqaa waamaa jiru. Badii kana kan raawwate gocha kana kan raawwate waraana bilisummaa Oromoo shanii jedhamee bosonatti galee jirudha jedheeti kan inni maqaa eeraa jiru. Gama kaaniin immoo uummanni badii kana kan nurratti raawwate waraana mootummaati walga'iif kan waame dabballee mootummaati kan jechaa jiru. Kanumaan kan wal qabatu quba qabda jedheen yaada. Kanumaan kan wal qabatu yeroo darbe ona Gullisoo keessatti kan raawwatame namoonni 30 naannoo ganda Diillaa jedhamutti ajjeefamuu isaanii akkuma kana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti namoonni 22 bifuma wal fakkaataa yeroo darbe ajjeefamuu isaanii akkuma kana walga'iin waamamee dhimma araaraa naannoo uummata kibbaaf godina Gujii Ba'aatti walga'ii araaraaf jedhamee waamame irratti dhukaasi banamee akkuma kana namoonni 8 ol kan ajjeefaman ta'uu tibbana odeessa ba'aa ture keessaati atis quba qabda jedhee yaada. Dhimma kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kan himatu uummata nagaa ajjeesaa kan inni itti maqaa nu balleessaa nu gurraachessaa kan jiru jedhee waraanni bilisummaa kan himatu mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa immoo gama isaatiin deebisee waraana bilisummaa Oromooti kan inni himatu. Mee kanarratti Dr. maal jetta? Baay'ee galatoomii Oliifan qabxii baay'ee hedduu kaaste.
tokkoffaa waa'ee gadi fageenyaan wal waraansa yookaan immoo ajjeechaa saba Oromoo irras haa ta'uu saba Amaaraa irrattis qaqqabaa jiru kaasuudhaan dura ideological context isaa kaasuun barbaachisaadha yookaan immoo sirni dubbiin yookaan lolliif ajjeechaan itti raawwachaa jiru kun sirna politikaa akkamiitiin hoogganamaa ideological background isaa maal fakkaata kan jedhu kaasnee mari'achuu barbaachisaadha. Wanti baay'ee nama gaddisiisu lubbuun namootaa, sabootaa fi uummattootaa biyya sanaa gatii dhabeera. Namni akkuma baalaa guyyaadhaa gara guyyaatti harca'aa oola. Silaa ta'uun kan ture qaamni tokko an mootummaadha biyyan bulchaa aangoon qabaa meeshaa waraanaan of harkaa qabaa qaamni ofiin jedhu tokko fundamental functioning isaa yookaan immoo hojii isaa inni adda dureen nagaaf tasgabbii uummatootaaf sabootaa eeguu ture. Mootummaan kun hojii isaa isa jalqabaa fi isa adda duree nagaaf tasgabbii eeguu hin dandeenye. Qaamni nagaaf tasgabbii eeguu hin dandeenye qaama humna hin qabne, qaama dandeettii hin qabne, qaama saba isaa eeguu hin dandeenye mootummaa ta'uu hin danda'u. So sabni Oromoos haa ta'u sabni Amaaraas mootummaa qabna jedhanii yaaduun dogoggora. Mootummaa hin jiru. Mootummaa namni qabu hin jiru. Silaatuu mootummaan biyya keessa jiraatee ajjeechaaf duuti hamma kana geessu hin qaqqabdu. Ajjeechaan kun ka'umsi isaas pilaaniin isaas yookaan karoorri isaas eessa akka ta'e baasnee dubbachuu ni dandeenya har'a. So erga kana jennee warri mootummaatu biyya sana keessa jira jedhee namni yaadu yoo jiraate dogoggora. Mootummaan uummata isaa guyyaadhaa gara guyyaatti akka baalaa harca'u irraa eeguu hin dandeenye mootummaa ta'uu hin danda'u mootummaas miti. Kun baramuu qaba. Keessumatti immoo saboonni obboloonni Amaaraa obboloonni keenya kana hubachuu qabu. Haga mootummaan biltsiginnaa aangoorra jirtutti wal ajjeesuun wal fixuun biyya sana keessatti gama adda addaatiin duutii akka baalaatti harca'uun inuma itti fufa. Maaliif yoo naan jette ideology yookaan immoo sirna ilaalcha siyaasaa sirna world view warra biltsiginnaa fudhannee ilaalle warri biltsiginnaa kan Abiy Ahmediin hoogganamu ofii isaaniitii siyaasa giddu galeessaa akka gaggeessan gambiraatiin uummanni Oromoo akka raadikaalii yookaan immoo akka fiinxaaliyyii asiin immoo uummata Amaaraa akka fiinxaaliyyii godhanii ofii gidduu akka daanyaatti giddu galeessa taa'aniitu Oromoodhaan Amaara sodaachisu. Uummata Amaaraatiin Oromoo sodaachisu. Kana walitti naquudhaan walitti buusuudhaan wal nyaachisuudhaan aangoorra jiraatu. Resipiin yookaan immoo akkaataa itti sirni biltsiginnaa lafa qabatee jiru gara fuulduraattis aangootti cichee akkaataa itti sirni biltsiginnaa itti fufuu barbaadu garee wal hin jaallanne wal lolu lama fakkeessuudhaan Oromoof Amaara wal nyaachisuudhaan wal sodaachisuudhaan akka buugimaanii akkasiinidha siyaasni isaanii kan inni ijaaramee jiru. Warri biltsiginnaa biraanchii yookaan immoo qirincaafi Oromiyaa jedhaman maqaa ABO'tiin nagadu yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nagadu. Maal jechuudha kana jechuun nuyi wajjin yoo hojjetan taa'e yoo waliin hojjetan yoo ta'e warra akkasiitti sin eeggata warra akka maroofaatti sin eeggata. Adda bilisummaa Oromoo nama fixa kan jedhu biraandii sanatti kennanii akka buugimaaniitti itti gargaaramu jechuudha. Warri Amaaraa waan isaan hin barre guyyaa isaan biltsiginnaa Oromoo wajjin divorce godhan yookaan immoo gaa'ela isaanii hiikkatan yeroo sana nagaa biyya kanatti bu'uu danda'a jedheen amana. So sababa kanaatiif sirni siyaasaa mootummaa biltsiginnaa wal waraansa irratti kan hundaa'edha. Sabaaf sablammiin sirni siyaasaa sabaaf sablammii biyya kanaa diigamuu qaba. Kanaaf immoo diigamuudhaaf immoo wal waraansatti akka deemaa jirtu agarsiisuu qabna. Ilaalcha jedhu waan qabaniif sirna federalizimii sabdanneessaa akka sirna rakkootti waan ilaalaniif sirna federalizimii sabdanneessaa kana bal'eessuudhaaf uummatni wal waraanee ragaa dhiyeessuu barbaadu. Pointii meekii gochuu barbaadu jechuudha. Kun
dadhabina guddaa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Akkamitti sirna tokko jijjiiruudhaaf uummata wal ficcisiistee ragaa funaanta. Waan isaan itti jiran tokko sirna ethnic federalism yookaan immoo federalism sabdanneessaan kun akka rakkootti waan ilaalaniif sabab sablammii mataa ol qabachaa waan dhufeef kan biyya kana keessatti conflictii political conflictii violence kan uumaa jiru sirna federalismii kana argumentii jedhu amansiisuudhaaf jecha saba isaanii fixanii uummata isaanii ficcisiisanii uummata kaan waliinis walitti bu'u. Kanammoo kan hoggoon addureedhaan kan hogganaa jiru biltsiginnaa mootummaa biltsiginnaa kan Abiy Ahmediin kan hogganamu jechuudha. Tokko kan ideological backgroundiin as jiru. So haga biltsiginnaan aangoorra jirtutti walitti bu'iinsi duuti hidhamuun hinuma jiraata jechuudha. Biltsiginnaan usefulness isaanii yookaan immoo faayidaa qabaachummaan isaanii qabaachuu isaanii kan baramu yoo sabni walitti bu'e duwwaadha. Yoo conflicting yeroo hundumaa ajjechaan yoo jiraata duwwaadha. Haga biltsiginnaan jirretti haga biltsiginnaan aangoorra jirutti ajjechaatu jira jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Yoomiyyuu taanaan biyyi sun ajjechaa jimlaarraa bilisan baatu. Haga biltsiginnaan jiranitti. Tokko kana. Inni lammaffaan why now lixa wallaggaa aanaa ati sirriitti tuqxe keessatti ajjechaan suukanneessaan hamma kana saba Oromoo irrattis haa ta'u saba Amaaraattis haa ta'u ajjechaamti kamiyyuu raawwachuun maaliif kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Kun surprisingii akka inni hin taane kan hubachuu qabnu guyyaa tokko maroon erga Aljaziiraa irratti dhiyaatee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo erga ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo disciplined akka ta'e maaliif akka lolu kan hundumaa erga dubbatee booda guyyaa tokko boodadha waa'een ajjechaa kun kan dhufe. Maaliif kan jedhu yoo ilaalle tokkoffaa mootummaan biltsiginnaa ji'a 3 dura Jaalmaroon namni jedhamu hogganaan waraana bilisummaa Oromoo ajjeefameera kan jedhu gooftolii isaanii warra biltsiginnaa Amaaraatti dabdaabbee xalaa barreessanii beeksisaniiru. Har'a maroon dhiyaatee Aljaziiraa irratti international media irratti by the way that's the first time waraana bilisummaa Oromoo keessaa erga bara Dr. Fidoo natti fakkaata ergasii namni waraana bilisummaa Oromoo keessaa media addunyaa irratti dubbate lammaffaan marroodha. So biltsiginnaan kanaan dura kan ishee jechaa turte ji'a 3 dura marroo ajjeesneerraa dubbiin waraana bilisummaa Oromoo furmaata argateera. Waraana bilisummaa Oromoo wanta jedhu badeera. Erga jettee booda waraanni bilisummaa Oromoo gama miidiyaa addunyaatiin as dhufe jechuudha. Kun mataa dhukkubbiiti ta'eera. Soba guddaa guyyaa saafaa warri biltsiginnaa qiricaa fi Oromiyaa akka isaan soban warra kooligoota isaanii warra Amaaraa biltsiginnaa waliin wal sossobaa akka jiran ifa baase jechuudha. Kanaaf waan isaan gochaa jiran dubbiin ajjechaa qindaa'ee qophaa'e kun akkuma yeroo ji'a 4 dura lola Tigraayitti seenuudhaan dura gullisootti waan ta'e saba Amaaraa baay'inaan 54 ta'antu ajjeefame dhume. Kanammoo kan gochaa jiru gargaarsa TPLF'n waboodhaaf godhuun irratti hundaa'uun waraana bilisummaa Oromootu kana godhe. Waraana bilisummaa Oromoodhanii waaman Oneeg Shanee jedhaniiti kan isaan waaman. Achi booda guyyaa 3 booda lolatti seenan jechuudha. Akkuma kana dhiiga namoota qulqulluu ta'aniin saba dubbii kana keessa harka hin qabne namoota qotee bulaa jiraachuu jireenya isaanii nagaadhaan jiraachuu barbaadan lubbuu isaanii erga dhabamsiisanii ofii tarsiimoo ittiin qiyyaafatan jechuudha. Ittiin poolisii dizaayinii godhatan jechuudha. Lubbuu namaatiin dhiiga namaatiin taphatan. Biltsiginnaa lubbuu namaaf dhiiga namaatiin taphachuu isaa kan nutti agarsiisu ragaanni guddaan tokko isa kanadha jechuudha. So qabxiin sadaffaan ajjechaan Matakkal keessatti raawwatu, lixa Wallaggaa keessatti raawwatu, Walloo keessatti raawwatu. Kan Tigraay lola guddaadhanne qubaatti ilaalamanne. Osoo mootummaan eessa jiruuti. Mootummaa kan harkarraa qabu, tika mootummaa kan qabu yoo fudhanne ilaalle,
National Security Agency kan hogganu lammummaan isaanii eenyummaan isaanii maal akka ta'e ni beekna. Biyya sana biyya nuti hoggana kan jedhu erga harkarraa qabaatanii akkamitti ajjechaan hamma kanaa lubbuun hamma kanaa akka baalaa akkamiin harca'a. Kana mootummaan dhumti harka keessaa qabaachuun isaa hin oolu. Waan ati kaaste kaadireen gandaa walgayiidhaaf namoota qotee bultoota waamanii erga walgayiidhaaf waamanii walgayii irratti gama afuriin rasaasni itti banameette. Kun dhugaadha. Harka mootummaa malee gargaarsa mootummaa malee yookaan immoo aiding and abetting kan jedhan tibibbirii mootummaa malee yakki hamma kana ga'u raawwachuu hin danda'u. An akkanatti fakkaatutti disipiliinii yookaan immoo naamusni loltuu waraana bilisummaa Oromoo akka himutti yookaan akka jedhutti akka dheengadda miidiyaa irraa dhageenyattis akka marroon dubbatettis sirna cunqursaa waliin dubbii qaba malee waraana bilisummaa Oromoo nama dhuunfaa waliin miti. Uummanni Amaaraa yookaan sabni Amaaraa diina uummata Oromoo miti, diina waraana bilisummaa Oromoos miti, ta'uus immoo hin danda'u. Oromiyaan nagaa yoo argatte, dimookiraasiin yoo jiraate, sabni Amaaraa mirgisaa amma jiru caalaa kabajamee fi jiraata Oromiyaa keessa. Kan ammaa caalaa jechuudha. Kanaaf saba tokko waliin diinummaa hin qabu uummanni Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoos saba tokko kamii waliin iyyuu saba nu cunqursaa ba'e waliin iyyuu diinummaa hin qabu. Diina saba Amaaraa kan ta'e, diina uummata Oromoo kan ta'e biltsiginnaa Oromiyaadha guyyaa har'aatti. Tokko inni dhumaa qabxiin dhumaa gama kanaan wal qabatee qabiyyeen sabootaa namoota dhumanii keessaa uummanni Oromoo parsantii meeqa? Amaarri yoo kan jedhus ifa taa'ee wanti lafa taa'ee deetaan jiraachuu danda'u tura jira. Kanaan dura akkuma nuyi beeknu yeroo Hacaaluun ajjeefame naannoo Shaashamanneetti, naannoo Arsiitti, naannoo magaalota adda addaa kan akka Dheeraafaatti kan dhume Oromoo, kan ajjeefame Oromoo. To be exact, percentiin 68 harka dhibba keessaa harki 68 kan du'e kan ajjeefame uummata Oromooti. Sabaan Oromoodha. Kan garuu ethnic cleansing jedhamee yookaan immoo miidhaan nurra ga'ee genocide nurra ga'ee jedhamee kan addunyaatti himatan kan addunyaatti bu'an saba Amaaraati. Asii biyya isaa irratti kan dhumu Oromoo, kan ajjeefamu Oromoo, kan deebi'ee himatamus Oromoo, kan immoo ittiin leellifamu immoo saba biraadha. Oromoon dhugaasaa himachuudhaafis hin dandeenye. Ajjeesisanii deebi'anii dhugaasaas dhoksan jechuudha. So kun beekamuu danda'u tura jira. Kanaaf furmaanni jiru yeroo gabaabaa keessatti qaamni sadaffaan independent ta'e investigate gochuu bakka sanatti bakka dubbiin akka kanaa raawwatetti bakka ajjechaan akkasii raawwatetti qaamni sadaffaan kun African Union of keessaa kan qabaatu ta'uu danda'a yookaan specialized agency UN kan of keessaa qabaatu ta'uu danda'a yookaan immoo international NGO biyya sana keessa jiran keessaa setup kan ta'e ta'uu danda'a. Investigation independent ta'e gaggeessuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo qaamonni achi jiran waraana bilisummaa Oromoos ta'u kan mootummaas ta'u cooperate gochuun dirqamadha for independent investigation. Yeroo akkas ta'e dhugaarratti hundaa'anii tarsiimoo baasuun ni danda'ama. Haga kun hin taanetti garuu mootummaan abbaa barbaade ajjeesisee ofii isaatiif ittiin siyaasa daldaluudhaaf yoo ta'e dhugaan yoomiyyuu hin ba'u. Dhugaan biyya sana keessatti erga badees ture. Kanaaf akkuma waliigalaatti haga biltsiginnaan aangoorra jirtutti ajjechaaf miidhamni lubbuu sabootaaf sablammootarra ga'u hinuma itti fufa. Maaliif ideolojiin biltsiginnaa yoo nagaan jiraate biltsiginnaan useful miti. Faayidaa qabeessa miti. Abiyyi faan faayidaa qabeessummaa isaanii usefulness isaanii kan isaan agarsiisan
saba Amaaraas haa ta'u saba Oromoos haa ta'u miidhaan yeroo irra ga'u yoo nu hin jiraanne miidhaa kana caalaa dhufa kan jedhu pooyintii argumentii agarsiisuudhaaf. Inni gara biraan ethnic federalism yookaan immoo federalism sabdanneessaa ansilasii kaasaa ture dhabamsiisuudhaaf ground work hojjechaa jiru. Walitti bu'insi intercommunal yookaan immoo inter-ethnic violence kan dhufe sababni isaa waan ethnic federalismin constitutionalized waan ta'eef yookaan immoo heera keessa waan jiruuf argumentii jedhu dhiyeessuu waan barbaadaniif lubbuun namaa akka dhumu. Kun this is tragedy. Siyaasa irratti akka barbaadan qumaara walirratti geggeessuun mirga ni danda'ama. Lubbuu namaatiin taphachuun garuu dhiiga namaatiin taphachuun keessumatti immoo qotee bulaa dhimma kana siyaasa keessaa harka hin qabne lubbuu namaatiin taphachuu jechuun nama gaddisiisa. Obboleessi keenya Hacaaluu kan nuyi itti dhabne siyaasa qumaara ittiin taphachuuf lubbuu Hacaaluu dhabsiisan. Sun ga'uu dinnaan amma immoo saboota biraadhaan lubbuu saboota biraatiin qabsiisanii ittiin qumaara siyaasaa taphatu. Kun mootummaa miti. Kun maafiyaadha malee. So kanaan bira darbuun barbaachisaa natti fakkaata. Tole Dr. Haasama ati amma gootirraa gaaffii kabiraan siif qabu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa federaalizimii sabdaneessaa kana balleessuudhaan biyyattii gana unitary governmentitti deebisuudhaaf sochiirra akka jirudha. Namoonni garaagaraa akkasuma aktiivistoonni namoonni siyaasaa baay'een xiinxala geggeessaa kan jiranii jechuudha. Sanuma wal qabsiisee yaadota ati amma kaasaa turterraa mootummaan Itoophiyaa kana gochuun federaalizimii sabdaneessaa kana balleessee gara unitariitti fiduudhaaf adeemuusaa kan nutti agarsiisudha ka jette saboota sabaan walitti buusuun saboota sabaan wal rukuchiisuun sirna sabdaneessaa kana balleessuudhaaf federaalizimii sabdaneessaa kana balleessuudhaaf agarsiistuu gaarii nu ta'uu danda'a jettee yaadda? Jarri akkasitti yaadan kun garuu agarsiistuu gaarii ta'uu hin danda'u. Maaliif federalizimii sabdanneessaan gaaffii siyaasaa sablammoonni biyya sanaa qabaniif dhuguma kiyyaan kanatti amanaa persentii 60 deebisuu danda'a. Federalizimii sabdanneessaa jechuun multicultural constitutional federalizimii yookaan immoo kan sabaaf sablammiin ofii of bulchu lafa isaa qabeenyaasaa siyaasa kan geggeessu sabaaf sablammiin gaaffii siyaasaa biyya sanaa baay'ee deebisu. Biyyi sun gaafa ijaaramte 1880moota keessa Minilik humnaan gara saawuziitti yookaan immoo gara kibbaatti gaafa deeman nama fixaa nama ajjeesaa lafa saamaa humnaan assimileet godhan. Wanta naannoo Arsiitti calii calanqootti waan ta'e hundi keenya ni beekna. Gara Southern Nation iddoo biraattis waan ta'es ni beekna. Kanaaf furmaanni yookaan remedy ta'uu kan danda'u sabni yookaan sablammiin biyya sanaa yoo of bulche waa'ee national identity irratti yookaan immoo national consensus irratti dibeetii booda ta'uu danda'u. Federalizimii sabdanneessaan persentii 60 deebisuu ni danda'a ture. Isaan garuu har'a federalizimii sabdanneessaa olaantummaa saba tokkoo chaalenjii waan godhuuf afaaniif aadaa saba tokkoo chaalenjii waan godhuuf fudhachuun barbaadan yookaan fudhachuu hin danda'an. Namni privileejiidhaan jiraachuu bare walqixxummaan gaafa dhufu akka mirgisaa tuqametti waan ilaaluuf jechuudha. So kanaaf federalizimii sabdanneessaan kun gloorii isa durii olaantummaa isa durii waan jalaa bal'eessuuf isatti as deebisuudhaaf akka inni badu barbaadu tokko. Lammaffaa ethnic federalizimiitu konfliktii uume jechuun dubbii hin fakkaannedha. Maaliif yoonaan jette federalizimii sabdanneessaan eessarraa dhufe? Qoricha yookaan dawaa furmaata rakkoo siyaasaa biyyattii keessa waggaa 100 ol ture booda ummatoonni sabaaf sablammiin gaaffii kaasuu jalqaban. Namni eenyummaa isaatiin, afaan isaatiin, aadaa isaatiin waan hin kabajamneef biyya sana keessatti bara Mangistuu Hayilamaariyaam bara dargii namni meeqa akka dhume ni beekna.
civil war in ture wal waraansi ture hundi keenya ni beekna. San booda waggaa muraasa booda Nations and Nationalities Center yookaan immoo the study of nations and nationalities jedhamee Addis Ababa University yookaan Finfinnee University centeriin tokko baname baruma Mangistuu Almaariyaam. Maaliif bara 1960moota keessa waalalliin faan barattoonni Addis Ababa University gaaffii isaan kaasan keessaa inni tokko waa'ee lafaatti dabalatee gaaffii inni guddaan sadaffaan waa'ee eenyummaa waa'ee sabaaf sablammootaati. Gaaffiin sun furmaata waan hin arganneef gara 80moota dhumaa fi 90moota keessa recognition argachaa dhufe. So waa'een sabaaf sablammummaa furmaata ta'uu danda'e malee biyya sanaaf rakkoo ta'uu hin dandeenye. Bara wayyaanee bara EPRDF maqaa sabaaf sablammiitiin nagadani malee sabaaf sablammiin dhuguma siyaasaanis heeraanis hojiirra oolle. Warri ammaa immoo innumaayyuu sabaaf sablammiin biyya kana keessatti beekamtii heeraa qabaachuun rakkoo siyaasaa biyya kanaati jedhanii kan isaan dubbataniif ofii rakkoo isaan uuman waggaa 150 olii kaasanii biyya sana kan hoogganaa turan biyya sana humnaan wal waraansaa walitti fidanii humnaan walitti dhuubanii kan isaan bulchaa turan rakkoo kan uume warra har'as rakkoo uumuu barbaadudha. So yeroo itti uummanni Oromoo uummanni South Dabran ethnic federalismin partially rakkoo jiruuf resolve ta'uu danda'a jedhamee yeroo itti advocate godhamutti warri rakkoo biyya sanaa uuman kanaan dura ammas deebi'anii carraatti rakkoo olaanaa uuman argatan jechuudha. Aangootti kan dhufan Abiy waliin wal qabatanii Abiy dudduuba horoo hiriiranii tasaabii Abiy ta'anii baay'een kan aangootti dhufan warra sirna Dargii waliin Mangistuu waliin ilaalcha tokkorra warra jiranidha. Unitarist assimilationist Ethiopia ijaaruu kanneen barbaadantu amma deebi'ee du'aa ka'e. Abiy kan du'aa kaase warreen jalqaba biyya sana bal'eessan deebi'eet kan du'aa kaasee aangootti kan ol fidaa jiru ilaalchi siyaasaa ittiin biisuun hordoftus kanumadhaa jechuudha. Kanaaf waan isaan itti jiran federalizimii sabdanneessaa bal'eessuudhaaf akka showcase yookaan immoo akka ragaa godhanii waan isaan dhiyeessan deebi'ee isaanuma miidha malee waan isaan fayyadu miti. Agarsiisa gaarii natti hin fakkaatu jechuu barbaadetan. Tole dhimmuma kana keessaa utuu hin ba'iin gamuma dhumaatii Oromoo lixa Wallaggaa ona Baabboo Gambeelitti ta'een kan wal qabaturra ona Baabboo Gambeelitti Oromoonni wareegaman Oromoo naannoo sanatti dhalataniif akkasuma Oromoota walloorraa buqqaanii naannoo sana buufatanii jiranidha. Odeeffannoon qabatamaan bakka sanarraa qaqqabaa jiru. Yeroo darbee dhumaatii Oromoo walloo naannoo Amaaraa jiran irratti qaqqabe. Haga ammaatti illee waraansi naannoo sana keessa jiru, miidhaan naannoo sana keessa jiru hin dhaabatin jiru ifaadha. Naannoo sanatti ka ta'eef uummanni Oromoon walloo naannoo sanaa kan himataa jiru liyyuu haayilii Amaaraaf akkuma kana milishaa naannoo Amaaraa. Mootummaan naannoo Oromiyaallee akkasuma biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaallee kan himate finxaalayyoota naannoo Amaaraa fedhii siyaasaa dhuunfaa isaanii gaggeeffachuuf jedhanidha kan inni jedhee ture. Mootummaan federaalaa garuu gama isaatiin kan inni hadheeffatee dubbate paarlaamaa irratti Oleg Shanee kan jedhu waraana bilisummaa Oromooti. Haa ta'u uummanni kan himate uummanni kan jedhaa jiru kan nu ajjeese nutti seenee mana keenya kan gube finxaaleyyii naannoo Amaaraarraa garas ce'an milishaa naannoo Amaaraaf akkasuma liyyuu haayilii naannoo Amaaraatidha. Oromoo walloo kan jedhu. Oromoo walloo deebii muummee ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaa irratti jedheef ka kennan nun abaawoo Shanee ka jedhamu as keessatti agarree hin beennu. Abaawoo Shanee Oleg Shanee miti kan nu ajjeese. Kun geemii siyaasaa keessan tapha siyaasaa keessanii. Oleg Shanee miti kan nu ajjeese. Kan nu ajjeese liyyuu haayiliidhaaf akkasuma milishaa naannoo Amaaraatidha. Hawaasni kan jedhe akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaallee kan himate mootummaa naannoo Amaaraa fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraati. Taateen kibxata dheengaddaa naannoo Baabboo Gambeelitti ta'e immoo Oromoo walloof Oromoo naannoo sana jiranidha kan ajjeefame. Haa ta'uti garuu aktiivistoonni naannoo Amaaraa baay'inaan propagaandaa isaan miidiyaarraa oofaa jiran akka wanta naannoo Amaaraarraa garas deemanii iddoo sana kan qubatan ajjeefamanitti kan ololaa jiranii jechuudha. Dhugaan jiru garuu
bakka sanarraa kan ga'aa nu qaqqabaa jiru naannoo sanatti kan ajjeefame Oromoo Walloo naannoo sana qubatanii jiraniif akkasuma Oromoo naannoo sanaatiidha kan jedhamu. Tarii iddoo sanatti taateen raawwate kun ka Oromoo Walloo ABO'n nu najjeesne waraanni bilisummaa Oromoo nu najjeesne jedhu sanaa wajjin hidhata qabaala walitti fidee mootummaan kanarratti tooftaa uumuudhaan wal jibbisiisuudhaaf yookaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo nutti hin dhayina qaamni hidhatees keessatti nu ajjeese hin jiru kan Oromoo Walloo jedhe sanaaf deebii biraa kennuufii laata mootummaan kan inni kana godheef mee kanarraa maal tilmaamta Dooktar? Tilmaamni kee aga tokkotti walii galaa but qabxiin guddaan yookaan immoo kontekstiin waan kanaa tokko kun mootummaa amanamu miti waan Abiy yookaan waan Biltsiginnaan jettu biyya sana keessatti amanuun hin danda'amu. Sadarkaa addunyaattis waan mootummaa amanamummaa qabu miti. Waa'ee Tigraay irratti waa'ee Eertiraa irratti guyyaadha gara guyyaatti soba meeqa sobaa akka oolan waan meeqa akka isaan tuulaa oolan hundi keenya ni beekna. Mootummaan Eertiraa Tigraayin lixee gaafa uummata Tigraay gaafatu uummata Tigraay gaafa gudeedu mootummaan kun uummata isaa tiksuu dadhabuudhaan eeguu dadhabuudhaan mootummaa Eertiraatiif nama sobudha. Uummata isaa miidhee mootummaa ollaatiif nama sobudha. So qaama sobduutu aangoorra jira. Waan isaan jedhan amanuun hin danda'amu. Akka ragaatti fudhachuu hin danda'amu. Tokko kan inni lammaffaan yeroo akkasii kiraayisiin yookaan immoo qawsiin akka kanaa gaafa jiraatu immediately sila qaamni mootummaa ofiin jiru kan gochuun irra ture team of fact finding qopheessuudhaan dispatchii gochuutu. Bakka sanatti bakka kiraayisiin qaqqabetti gama adda addaarraa seektarii adda addaarraa namoota independent ta'an walitti qindeessuudhaan temporary commissioning yookaan immoo yeroodhaaf qorannoo kan geggeessee gabaasa kan uummataaf dhiyeessu qaama tokko seetaappii gochuutu irra ture. Yeroo ammaatti dandeettiin hoogganummaas waan hin jirreef leadership capacity fi leadership competency biyya sana keessa jiru zeeroo waan ta'eef waan akkasii gochuu hin danda'amu. Ituma godhan iyyuu amanamummaan hin jiru. Nama isaaniif loogu kan uummata sobu kan uummata ficciisu waan erganiif amanamummaan qaban. Sababa kanaatiif qabxiin ati jette kun waan uummanni jedhe dhugumatti fudhachuun barbaachisaadha. Uummanni eenyu akka ajjeese beeka. Eenyu akka walgahii waamee isaan ficciise ni beeka. So jecha uummataa fudhachuun barbaachisaadha. Gama kanaan rooliin miidiyaan taphachuu qabu inni guddaan tokko directly uummatoota kanatti reach out gochuudhaan sagalee isaanii addunyaa biraan ga'uun barbaachisaadha. Sagaleen isaanii ukkaanfamee jira. Sodaadhaan waan adda addaatiin ukkaanfamee jira. So miidiyaan sagalee saboota kanaa addunyaa biraan geessisuun dirqama miidiyaa natti fakkaata. So akkuma waliigalaatti mootummaan kun mootummaa dhugaa dubbatee haqa namaaf baasutu hin taane mootummaa sobee haqa uummataa dhoksu mootummaa sobduuf mootummaa hattuu ta'uusaa ji'a arfan shanan kana keessa qofa argineerra. Ammas wanti nuyi amannuuf tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Sababa kana ta'eef at least akka uummataatti maal gochuutu danda'ama. Akka uummataatti wanti gochuun danda'amu namoota miidhameef Oromoon jedhin Amaaratuun jedhin Tigreetuun jedhin hamma dandeenyu gargaaruun barbaachisaadha. Namootarraa lafa qonnaa isaaniirraa fuudhamanii dhumaniif ajjeefamaniif ijoolleen isaanii haadha manooliin isaanii kan waan nyaatan hin qabneef ga'uufiin barbaachisaadha. Gargaarsi walitti qabamuu qabu gama biraatiin namoota akkasii consider gochuun dirqama. Maaliif humanitarian crisis guddaatu jira waan ta'eef keessumatti naannoo Wallaggaa keessatti akkuma waliigalaatti Oromiyaa keessatti humanitarian crisis hin jiru kan nama sodaachisudha. Miidiyaan kan hin beekne, hawaasi addunyaa kan hin beekne, nuumtillee akka Oromootti akka waliigalaatti kan hin beekne humanitarian crisis guddaa dhufaa jira. Midhaanni erga oomishame, midhaanni erga qotame waggaa 3 darbeera. Bunni erga funaaname naannoo Wallaggaa waggaa 3 darbeera. Ijoolleen mana barumsaa erga deemte waggaa 3 darbaniiru. Manni barumsaa cufamee taa'a. Midhaanni makaramee ol hin galu. Bunni coramee ol hin galu. Beela hunda keenya qaanessuuf deemtu as dhufaa jira. Sababa kanaaf immoo adda dureen itti gaafatamummaa kan qabu warra aangoorra jiran kana waan ta'eef isaanirraa waan expectii goonuu hin qabnu humanitarian crisis jiruuf
ofii keenya social response barbaachisa. Yeroon kun yeroo itti uummanni kun deebi'ee itti regalvanize wal gochuu qabudha jedheen amana. Tole Doctor, waraanni mootummaa namoota bakka sanatti miidhaman kanneen madoo ta'an sassaabee hospitaala Najjootti naquudhaan kanneen achi jiran san viidiyoo waraabaa jiraadha kan gabaafamaa jiru naannoo hospitaala Najjoorraa odeessi nuti arganne bakka sanatti qaama miidhaman namoota miidhaman kana baabboorraa kan garas deeman hospitaala mootummaa keessatti naqeeti mootummaan viidiyoo kan fudhataa jirudha kan jedhame. Namoonni tokko tarii hojii kanaan mootummaan dookimentarii ittiin hojjechuudhaan uummata afaan faajjessuuf deemaa kan jedhan illee jiru. Waraanni tokko hospitaala keessatti qaama miidhame silaa hakiimaaf dhiisee deemuun kan irra ture. Qaama yakkamee utuu fiiguu utuu baqatuu rasaasaan rukutamee to'atame miti. Waraanni mootummaa as keessatti gaheen inni taphatu waan biraan hin jiru. Hakiimaan yoo ga'e yookaan hospitaalaa yoo ga'e dhiisee deemuutu irra ture. Mee bakka sanatti walitti qabee viidiyoo waraabuun yookaan viidiyoo fudhachuun kana akkamitti kan ilaalamu waan kun? Kuni political scheme guddaa akka ta'e hundi keenya qubanii qabna. Faaktonni ati amma describe goote kun asirraa argamtii yookaan immoo political geenii qabutu jira mootummaan kun. Maal akka ta'e kan geeniin mootummaan kun asirraa barbaadu kan jedhuuf jalqabarratti kan nama gaddisiisu lubbuu namaatiin taphachuu dhiiga namaa dhangalaasanii ittiin dhumaara taphachuun baay'ee nama gaddisiisa. Sadarkaa kanarra ga'uun keenya baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'utii garuu akka waliigalaatti wanti asirraa isaan geen gochuu barbaadan wantoota adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kanaan heera fooyyessinaa rakkoon rakkoo heeraati. Ethnic federalismiidha maal kan jedhu kana asumarraan kana booda arguuf dandeenya. Warri hooggantoonni biltsiginnaa Amaaraa mootummaa kana compromise godhaniiru. Compromise gochiisaniiru jechuun sirriitti qabataniiru. Akkamiin qabatanii lola Tigraay irratti kan hirmaatee kan salphinarraa qaaniirraa kan abiyyiin oolche nuyi. Kanaaf immoo kaffaltiin keenya kan ta'uu qabu heera kana jijjiiruu heera kana bal'eessuudha kan jedhu in kind waadaa seenameefitu jira. Sana bakkaan gahuudhaaf adeemsota steepota fudhatamantu jiru yookaan sadarkaatti waan hojjetamantu jira. Lola Tigraay jalqabuu isaaniitiin dura guyyaa 2-3 dura waa'ee gullisoo nama 54 dhume jedhame. Guyyaa 3 booda paarlaamaa keessatti ittiin bo'anii mankaraaranii lola deeman. Lola sana xumurree irra jedhanii ammas deebi'anii immoo Oromiyaa keessatti deebi'uudhaan kan ideoloojii wal fakkaataa TPLF waliin kan qabu waraana bilisummaa Oromooti, adda bilisummaa Oromooti. Kun immoo self determination rightidha, ethnic federalismidha, principally siyaasa biyya sanaati. So kana bal'eessuudhaaf heera jijjiiruu organizationii Oromo criminalize gochuu right to self determination unconstitutional gochiisuu yookaan immoo deconstitutional gochiisuu poolisii kanadha jechuudha. Guyyaa muraasa booda wantoota nuyi arginu waa'ee jijjiirama heeraa irratti political speech adda addaa sochii adda addaa arguuf deemna. Kanaaf qophiitti jiru jechuudha. Wanti isaan hin barre tokko garuu heera jijjiiruu danda'u waraqaa heeraas akka barbaadu heerri sun silas maqaadhaaf waraqaadhaaf jira malee uummataaf sabaaf waan godhu hin qabu. Sammuu uummata Oromoos sammuu uummata saboota sablammii adda biraa keessaas mirga ofiin of bulchuu baasuu hin danda'an. Waraqaa irraa baasuu danda'u, heera jijjiirrachuu danda'u, onnee uummataa keessaa garuu onnee sabaaf sablammii keessaa garuu sana baasuu hin danda'an. Isa kana hin beekne jira. Isa kana hin hubanne. Aangoon hammam akka nama macheessu aangawoota isaanii TPLF irraa baruu dadhaban. So it's about a matter of time. Malee kun waanuma fuulduratti waan arguuf deemnu. Qabsoon Oromoo immoo gadi quncuuraatu hin taane babal'achaadha kan inni deemaa jiru. So dhumaatiin yookaan ilaalchi olaantummaa saba tokkoo hir'achaa deema malee babal'achaa hin deemu. Har'a Abiyyifan deebisanii du'aa yoo kaasan iyyuu ofii isaaniitii namoota ilaalchi isaanii jalaa harcee dhumaa jiru waan ta'eef
sammuu uummata Oromoo keessaa, onnee uummata Oromoo keessaa duudhaa ofiin of bulchuu baasuu hin danda'an, jijjiiruu hin danda'an, fooyyessuu hin danda'an. Isa kana waan hubatan fakkaatu. Tole, mootummaan Itoophiyaa kan amma aangoorra jiru, kan Abiy Ahmediin durfamu, yeroo jalqaba gara aangootti dhufe jaalala guddaa hawaasa biraa yookaan akkasuma uummata biraa gonfateeti kan ture. Keessumaa uummata Oromoo biratti muummeen ministeera Abiy Ahmed ilma abbaa gadaa jedhamuun faarfamee hawaasni kabaja guddaa laateefiiti jaalala guddaatti agarsiiseeti kan ture. Haa ta'uti garuu adeemsa keessa mootummaan kun jaalala uummataa dhabaati kan dhufe. Uummanni jaalala qabuuf hirrisaa amma biyyattiin gara waan hamaatti kan isheen deemaa jirtu jechuudha. Kanumaan wal qabatee mootummaan Itoophiyaa keessumaa paartii nama biyya bulchaa jiru bilxiginnaan gaaga'ama siyaasaa guddaa keessa kan jirudha. Waan baay'een kan nutti agarsiisu jechuudha. Mee gamanumaan gaaga'amni siyaasaa Itoophiyaa keessatti keessoof alaan mudatee jiru maal fakkaata? Gara alaatti utuun sin geessin fuula dura gaaga'amni siyaasaa biyyattii keessatti mudatee jiru keessumaa mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa gaaga'amni siyaasaa keessoon ishee mudatee jiru maali? Baay'ee galatoomi kun gaaffii cimaadha. Tokkoffaa biyyi sun unique political problemii qabdi yookaan rakkoo siyaasaa adda ta'e qabdi. Kan biyyoota Afrikaa ollaa irraan adda ta'e rakkoo siyaasaa qabdi. Rakkoon siyaasaa kun maalidha kan jedhuuf itti deebina. Garuu wanti nuyi hubachuu qabnu rakkoo siyaasaa kana furuudhaaf institutional capacity, personal capacity qaamni qabu biltsiginnaa miti. Biltsiginnaan haala qabatamaa biyyi sun yeroo ammaatti keessa jirtu rakkoo sana keessaa baasuu hin danda'u. Jibbiinsa biltsiginnaaf qabnu yookaan dadhabina biltsiginnaa achuma keenye waraqaa isaanii yoo dubbisne, manifestoo isaanii yoo ilaalle, ideoloojii isaanii yoo ilaalle, Itoophiyaan uummata arbaan soosaayitii miti. Uummata arbaan soosaayitiin Itoophiyaa keessaa persentii 5 yoo ta'edha, persentii 10 yoo ta'edha. Biltsiginnaan jaarmaya siyaasaa uummata magaalaa keessa jiraatuti malee uummata qotee bulaa kan aadaa adda addaa qabu, afaan adda addaa kan qabu, galma siyaasaa adda addaa kan qabu, kan biyya sanarra tamsa'ee jiraatu walitti qabee national political solutionii qaama kennuu danda'u miti biltsiginnaan. Akka dhuunfaatti miti kan tilmaamnuun yookaan kan gamaagamnuun akka jaarmayaatti, akka manifestoo isaaniitti, akka ideoloojii isaaniitti. Fakkeenyaaf paartiin biltsiginnaa garee kantiibaa gaarii ta'uu danda'a jedhee namanan. Kantiibaa Finfinnee irratti magaalaa babbareechuu, marga dhaabuu, paarkii adda addaa hojjechuu biltsiginnaan kennaa akkasii qaba malee kennaa biyya hoogganu biyya keessumatti immoo complex political problem qabu hoogganuu dandeettii yaada tokko criticize godhanii TCC keessaa baasanii synthesize godhanii furmaata yookaan immoo prescriptionii policy prescriptionii kennuu dandeettii akkasii namoota qaban miti. Namoota karaa qulleessan magaalaa qulleessan ta'uu danda'u ta'a. Kantiibaa fa'aa ta'uu danda'u ta'a. But national leaderii ta'uu hin danda'u biltsiginnaan. Manifestoon isaanis manifestoo karaa bareechuuti malee manifestoo siyaasa complex ta'e furmaata itti kennanii biyya sadarkaa tokkorraa sadarkaa biraatti ceesuu akkasii kan hundaa'e miti. Constitutive defectii qaba jechuudha. Ijaarama isaarraa asbaatii isaarraatu dadhabina qaba jechuudha. Kana waan ta'eef rakkoon biyya sanaa keessoon gaaga'amni siyaasaa biyya sanaa keessaa adda dureedhaan sadarkaa furmaataatti hirmaachuu hin danda'an. Kana dhabuun qaama silaa yeroo ammaa biyya sana ceesuu danda'u eenyu jettee yoo na gaafatte jaarmayoonni siyaasaa kan uummanni sabni kan jaallatu walitti dhufuudhaan national transitional termii uumuutu irra ture malee
kan itti silaa bilisiginnaan yeroo ammaa harkatti dhiqattu hin turre biyyi sun. So gaagaama rakkoo biyya keessaatiif adda dureedhaaf sababni tokko warruma aangoo siyaasaa qabatanii jirantu rakkoo tokkodha jechuudha gaagaama sanaaf. Inni lammaffaan dhugaan nuyi haaluu hin qabne dimaandiin siyaasaa biyya sana keessa jiru yeroo baay'ee contradictoryidha. Dimaandii siyaasaa uummanni Oromoo qabu ofiin of bulchuu lafsaa bulchuu qabu kan saba adda biraa waliin keessumatti immoo kan saba Amaaraa waliin wal bira qabnee gaafa laallu dhimmoonni contentious ta'an baay'eetu jira. Fakkeenyaaf the status of Finfinnee abbaan biyyummaa mirga abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabu haaluma salphaa ta'een waan deebii argatu miti kan uummanni Oromoo beekuun barbaachisaadha. Kana bilisiginnaan deebisuus dandeettii isaa hin qabdu. Kaappaasitii isaas hin qabdu bilisiginnaan. But akkuma waliigalaatti osoo Oromoon jaarmaya isa bakka bu'u filatee aangoo irra kaawwate iyyuu waa'een Finfinnee overnight resolution waan argatu miti. Wantoonni backgroundiin baay'een hojjetamuu qaban hedduutu jira. So dhimmoota contentious ta'an akka kanaa akka inni itti resolve godhamu yookaan immoo gaaga'ama siyaasaa biyya sanaatiif rakkoo laayyoo miti rakkoo guddaadha kan isaan contribute godhan. Keessumatti immoo uummata democratic culturein yookaan aadaan dimokiraasii keessumatti gara noorzii fudhannee ilaalle aadaan dimokiraasii hin jiru. Aadaan wal qixxummaa hin jiru. Aadaa hierarchical ta'e yookaan gubbaadhaa godatti kan gadi bu'u societal structure hin jiru. Uummata hierarchical malee uummata egalitarianii wal qixxummaatti mariitti amanu miti. So culture uummatichaa yoo fudhannee ilaalle political contestii waa'ee Finfinnee irratti jiru walii wal qabatee fudhannee ilaalle gaaga'amni biyya sanaa bal'achaa dhufe jechuudha. Inni qabxii sadaffaa fi inni murteessaan akkaataan itti rakkoon siyaasaa uummata Tigraay waliin jiru akkaataan itti deemame gaaga'ama siyaasaa biyya sanaatiif rakkoo guddaa uume. TPLF qaama siyaasaa uummanni Tigraay harka ol kaasee filatedha. TPLF waggaa 27f part of the problem yookaan immoo qaama furmaata hin taane qaama rakkoo kan ture hundi keenya ni beekna. Haa ta'uutii garuu erga bara 2018 kaasanii riformiin wanti jedhamu kan TPLFin hin hirmaachisne yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo kan hin hirmaachisne yoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo kan hin hirmaachisne yoo ta'e dhuma tokko deemuun hin danda'amu fuulduratti. Wanti Abiy Faan yaadan Asmaraa deemanii gaafa adda bilisummaa Oromoo gaafa akka biyyatti deebi'uuf marii gaafa geggeessan adda bilisummaa Oromoo biyyatti ol deebisnee harkaaf miila irraa kunnee lafa keenya yoo alatti dhiisne uummata nu komataa biyyatti ol deebisnee garuu harkaaf miila irraa murlee keenya jedhanii ilaalcha kanaan asitti maqaa namoota badaa dha'uun barbaannu garuu namoonni kana keessatti hirmaatan hedduutu jira. Qabsaa'ota Oromoo fakkaatan. Kun har'a gaaga'ama siyaasaa biyyi sun keessa jirtuuf rakkoo guddaadha. At the end of the day gaaffiin uummata Oromoo biyya sana keessatti hin deebi'u taanaan biyyi sun nagaan argattu. Gaaffii uummata Oromoo immoo deebisuudhaaf jaadhannus jibbinus adda dureedhaan adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo hin hirmaachistu yoo ta'e abbaa biyyummaatiif adda dureedhaan jaarmayoonni kun hin hiriiran yoo ta'e habadan biyyi sun nagaa argachuu dandeessu. Irraaf jalaan deemuun bira daddarbuun barbaachisaa miti. Adda bilisummaa Oromoo civilian leadershipidhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo military leadershipinis expectationii uummataa ilaalchaaf wanta uummanni isaan irraa expect godhu they have to live up to that capacity. Capacity ittiin hoggantoota biyyaa ta'uu danda'an abbootii biyyaa ittiin ta'uu danda'an psychological capacity sana barbaachisa. Capacity dhuma ribeelii yookaan riphee lolaa ta'anii perpetually jiraachuun faayidaa hin qabu. At some point adda bilisummaa Oromoos haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoos hoggansa biyyaa ta'ee of ilaaluu danda'utu irra jira. Kana yoo ta'e malee biyyi sun uummanni Oromoos nagaan hin argatu biyyi sunis nagaan argattu. Kan ifa baasanii walitti dubbachuun barbaachisaadhuma jechuudhaaf. Tole.
Gaagama siyaasa biyya keessarraa waa baay'ee nu tuqxeedha. Itoophiyaan gama biyya keessaatiin gaagama siyaasaa baay'eedha kan isheen keessummeessaa jirtu. Akka fakkeenyaatti kanneen ati amma kaaste waan akka fakkeenya gaariitti lafa keenyee bira darbuu dandeenyudha. Kana qofaa miti. Siyaasni Itoophiyaa biyya keessatti akkuma itti ta'e hin jirre siyaasa borcamaadhaa fi siyaasa warra kutaa ta'uu uummannis ta'e qaamoleen garaagaraa akkuma ragaa ba'aa jiran. Itoophiyaan gama alattillee Itoophiyaa alattillee gaagama siyaasaati kan isheen keessummeessaati jirtu. Mee gama alaatiin kan keessoo erga kana jenne gama alaatiin Itoophiyaan gaagama siyaasaa akkamiiti kan isheen keessummeessaa jirtu? Gama alaatiin gaagamni siyaasaa yookaan immoo political crisis guddaatu jira. Fakkeenyaaf diplomatic status Itoophiyaa fudhannee yoo ilaalle yookaan immoo hariiroo Itoophiyaan Horn of Africa keessatti qabdu. Regional status fi continental status akkasumas immoo global status Itoophiyaa fudhannee yoo ilaalle regional status irraa kan Horn region irraa kan akka gaafa Afrikaatti haga waggaa 3 duraatti Itoophiyaan qaama yookaan immoo strong ally biyya ta'uu dandeessu. Especially Al-Shabaabin fighting gochuu irratti akkasumas immoo peace and security in the Horn of Africa irratti the primary partner in Itoophiyaa turte. TPLFin hajibbinu bulchiinsa TPLF waggaa 27 geggeessaa turte bulchiinsa itti Oromoon miidhame akka ta'e hundi keenya ni beekna. Garuu dhugaan jiru tokko Horn of Africa keessatti Itoophiyaan emerging power, a power to reckon with taateeti kan isheen turte. Lola Somaaliyaa irratti lolli sun unjustified dha jechuu dandeenya, unlawful war dha jechuu dandeenya, but global security partnership Horn irra jiru irratti Itoophiyaan adda dureedhaan kanneen hirmaatanidha. So strong political ally biyyoota guddatanii turte. Kun maalirraa kan dhufedha? Diplomatic savviness biyyi sun qabdurraa kan dhufedha. Tokko. Lammaffaan Abbayin, laga Abbayin yookaan Nile Basin keessatti biyyoonni 10 Nile Basin irratti argamu. Nile Basin kana irratti influential force guddaa kan ture tokko Itoophiyaadha. Yeroo ammaatti Itoophiyaan Nile Basin irratti influence qabaachuu dhiisiti. Laga Abbayyaayyuu gaddabuu hin dandeessu amma al-lammaffaadhaaf. Al-Siisiin guyyaa 2 dura maglacaa isaan baasan hundi keenya dhagaa jirra. Consequence guddaan akka Itoophiyaa eeggatu. Kun maalirraa dhufa? Global supporter yookaan immoo biyyoonni Itoophiyaa support godhan yookaan gargaaran hedduutu drop out godhe. Diplomatic status in Itoophiyaa hir'achaa waan dhufeef relevance in Itoophiyaa geopolitical relevance in Itoophiyaa hir'achaa waan dhufeef addunyaan kan gargaartu maallaqaanis haa ta'u siyaasaanis haa ta'u diplomaasiinis haa ta'u biyya Misrii yookaan biyya Gibsi. Kun maaliif Gibsi Itoophiyaa irraa waan adda ta'e provide waan gootuuf miti. Of course access Middle East ta'uu dandeessi Gibsi. Garuu uniquely wanti Gibsi Itoophiyaa caalaa dhiyeessu hin jiru. Dadhabina Itoophiyaa, kufaatii Itoophiyaa, diplomatic status Itoophiyaan qabdu, diplomatic status gadi aanaa waan ta'aa dhufeef addunyaan hundumtuu Itoophiyaa akka security partneriitti hin ilaalan kana booda. Kan hundumaa maal fessii kaase? Biyya keessatti bulchiinsi fi hoggansi biyya keessa jiru hoggansa sobduu yoo ta'e, hoggansa dadhabduu yoo ta'e, hoggansa beekumsa hin qabne, hoggansa wal'aaltu yoo ta'e addunyaanis akkasuma kana si tuffata. Interestii addunyaan Horn of Africa keessatti qabu eegsisuudhaaf dandeettii yoo hin qabaanne namni si waliin biizinasii hojjetu hin jiru. That's exactly what happened to the administration of Abiy Ahmed. Bulchiinsa wal'aaltuu, bulchiinsa sobduu fi bulchiinsa dadhabduu waliin addunyaan nagaddu. Nagadi siyaasaas nagaddu. Kanadha kan ta'e. So, kun immoo isarraa dhufe ajjechaa dhiigni sabaaf sablammootaa biyya sana keessatti dhangala'u gurra addunyaa bu'uunsaa
impact guddaa tokko uumeera. So gaaga'amni siyaasaa biyya keessa jiru kan biyyaan alatti illee spill over effect qabaate jechuudha. Wal qabatanii qileetti kan deemaa jiran. Fakkeenya nation state kan ta'aafii jiru Isaayyaas bulchiisa Isaayyaas Afeworqiitu Abiyyiif akka fakkeenyaatti fayyadaarra. Isaayyaas biyya sana aggosa qolee to use the Amharic word. Dargaggoon biyya sana walakkaan saawwaatti military campitti walakkaan laga Mediterraneaniitu ce'anii kan uman gara Awurooppaatti namoota miliyoona 2-3 kan hin guunnetu Eertiraa keessa jiraata. Marraaqot kan warra Amaaraa jedhan maggosaa qal kan jedhan kaayyoon Itoophiyaas yookaan immoo kaayyoon Abiy gara sanattidha kan deemaa jiru yeroo ammaatti. So gaaga'amni siyaasaa biyya keessaa kan addunyaa waliin wal qabata. Kan regional political problem waliin wal qabata. Kana hundumaa garuu giddu galeessa ta'e rakkoo kana kan babal'isaa jiru gaaga'ama kana kan babal'isaa jiru mootummaa kan jedhee kan of waamu sirna mootummaa bilisummaati. Tole gama addunyaa kaanitti utuu hin geessin dhimmuma Horn of Africa irratti gama gaanfa Afrikaatti keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraan michuu waliiti. Michummaa walii kanaan illee yakka waraanaa gurguddaa hojjetaniiru jedhamaniiti kan isaan mootummoota addunyaatiin maqaa dha'amaa jiran. San garas dheengaddaa ibsa ambaasaaddarri Diinaa Muftii laate dhimma of danda'u ishee yookaan dhimma bilisummaa Eertiraa irratti ibsa ambaasaadar Muftii laatirraa waa tokko dubbachuu barbaada. Ambaasaaddarri kun kan jedhe Eertiraan guyyaa kana Itoophiyaa irraa yerootti fottoqxe yerootti Itoophiyaa irraa adda baate kana yeroo amma Itoophiyaan walitti deebitee tokkummaan jaalalaan jiraachaa jirtu kanatti kana kabajuu isheef akka isheen fedhii hin qabne akka isheen jaalala irraa hin qabne guyyaa of danda'u ishee guyyaa bilisoomuu ishee kana kabajuuf akka isheen fedhii hin qabne natti mul'ata. Hawaasni uummanni Itoophiyaa illee akka kanattidha kan inni ilaaluu jedhee ture. Gama lammiilee Eertiraatiin yookaan hawaasa Eertiraatiin garuu deebi'ee kanan ture. Mufiidhaaf komii guddaa kaase. Eertiraan Pirees kan jedhe dhimma haasaa kanarratti baay'ee Diinaa Muftiidha kan inni balaaleffatee ture. Akkuma kana lammiileen Eertiraa keessa jiran illee ibsa garaagaraa aktiivistoonni Eertiraa miidiyaan Eertiraa gurguddaan ibsa garaagaraa kanarratti kan baasaa jiran. Ambaasaadar Diinaan illee kanaaf jecha gadi ba'ee dhiifama kan inni gaafatee jiru jechuudha. Yeroo kana kanaan wal qabsiisee mootummaa Abiy lammiileen Eertiraa mootummaa Abiyyiin abaaraati kan jiran mootummaa Itoophiyaa abaaraati kan jiran. Akkasuma walitti dhufeenyi Itoophiyaadhaaf Eertiraa gidduu jiru akka kanaan duraa ho'aa ta'aatiin jiru. Hawaasni uummanni gamaaf gamas jiru Itoophiyaa fi Eertiraa keessa jiran illee haalli walitti dhufeenya isaanii ho'aa miti akka kanaan duraa jechuudha. Keessumaa ibsa ambaasaadar Diinaa Muftii dheengadda laatirraa as immoo dubbii gurguddaa fi wantoota biyyoota kana lamaaniif gufuu ta'anii kan achi as adeemaa jiru jechuudha. Kanaan wal qabsiisee michummaan Itoophiyaa fi Eertiraa kun gaaga'ama siyaasa Itoophiyaa kanneen alaan dhufanii ishee mudatan kanaaf hammam miidhaa yookaan rakkoo ta'a jetteeti kan tilmaamu. Baay'ee gaaffii gaarii kaastee waa'ee Eertiraatiif waa'ee Itoophiyaa irratti tokkoffaa Diinaa Muftii wanti inni dubbatu waanuma ergaa yookaan immoo waan Abiyyi dubbachuu barbaadu karaa Diinaa Muftii fa'aa dubbata karaa Taayyee Danda'aa fa'aa dubbata. So Abiyyi gaafa dubbatu karaa namoota kanaa dubbata. So kanaafi attention itti laannachuudha. Mee waa'ee Eertiraatiif waa'ee Itoophiyaa irratti nagaa bara 2018 bu'e maal ture kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Sirni nagaa buusuu bara 2018 ture Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti hin taane gaa'ila Abiy Ahmediif Isaayyaas Afeworqi ture. Gaa'ila namoota dhuunfaa ture. Gaa'illi kun immoo kaayyoo murtaa'aa qaba ture. Kaayyoon jalqabaa Abiy akka inni Nobel Peace Prize akka inni argatuuf adeemsa turedha.
Inni lammaffaan kaayyoon lammaffaan immoo sanaa wal qabatee Isaayyaas waggaa 27 guutuudhaaf ala qorra keessa waan tureef addunyaan ofirraa xireeffattee ofirraa gattee dhiistee gargaarsa biyyoota akka UAE qofaadhaan ture malee UN'n Western countries completely ofirraa ajjeefatanii gatanii turan. Sanctioniitu ture. Maayiqabii yookaan immoo qoqqobbii dinagdee guddaatu ture waggaa 20 oliif. Maayiqabiin sun akka irraa ka'uuf karaa UN Abiyyi loobii godhee fi sanctioniin sun Eertiraa irraa ka'ee Eertiraan haga tokko economically waa tokko riigeenii gochuu eegaltee turte. Gara addunyaatti deebi'uu eegaltee turte. Abiyyi immoo kanaan qabatee ittiin warra Norway warra Nobel Peace ittiin goomse. Asumarratti raawwate jechuudha. Gaa'illi Abiyyiif gaa'illi Isaayyaas Afawarqii nagaa buusuuf hin turre. Isa kana ture. Inni lammaffaan kaayyoon isaanii biraan diina koomanii tokko qabu turan. Koomen inamiin isaanii TPLF ture. Abiyyiifis Isaayyaasiifis. Isaayyaasiin TPLF bara 1998 amma 2000tti lola ture irratti Isaayyaasiin harkaaf miila isaa reebanii biraa deebi'an warra TPLF. Daangaa Itoophiyaa kabachiisanii biraa deebi'an. So revenge sana qaba. Abiyyi immoo erga aangootti dhufee warra TPLFin akka maasterii isaatti sodaata waan ta'eef TPLFin balleessuu kaayyoo isaa godhatee lafa kaa'e. So kanatu unite godhe jechuudha. Erga TPLFin lolanii haga tokko TPLFin erga incapably gooneera jedhanii erga yaadanii walitti deebi'an jechuudha. Kun Amaariffaan mammaaksa warra Amaariffaa jedhan leebaa saayoon sikkafaafal no የሚጣላው kan jedhan hattuun gaafa hattuun taane gaafa hirattudha kan wal loltu. So in fact wanti ta'e hannaaf saamicha Tigraay irratti geggeeffame hirachuu irratti kan isaan wal dhabaaran. So I wouldn't be surprised torbanoota muraasa booda ji'oota muraasa booda Eertiraaf Itoophiyaan dubbii keessa seenuu akka seen dandeessu kanaan duras tilmaamaa turre miidiyaa adda addaatti dubbachaa turre. Kaayyoon isaanii gaafa raawwatu kaayyoo lama gurguddaa lama qabatanii lachan isaanii raawwataafii jira. Sana gaafa raawwatan walitti deebi'u. Kan isaan itti walitti deebi'an immoo sirni Abiyyi sirna mootummaa olaantummaa warra durii aandi Itoophiyaatti damii kan Eertiraa of keessaa dabalatu waan ta'eef kun immoo saba Eertiraa waliin Isaayyaas Afawarqii waliin waan ta'u miti. Waliin argatu kun. Waliin argatu. Sababa kanaatiif dubbiitti seenuuf deeman. Wanti diinaa muftiin jedhe guyyaatti Eertiraan independensii isee argatte namoonni baay'een hin kabajan gaafa jedhu they're testing the water. Bishaanni kun hammam gadi fagoodha. Hammam reaaktii godhu kan jedhu isa teestii gochaa jiru. Kaayyoon isaanii iyyuu maybe Eertiraa re-annexii gochuu ta'uu danda'a. Abiyyi akkasitti yaada. Al tokko akkaataatti Abiyyitti yaadu akka gowwummaa yookaan immoo akka dangerously naive ta'etti waan yaaduuf kunillee gama kanaan ilaalamuu danda'a jechuudha. So maal nutti agarsiisa kun? In the Horn of Africa qaamni biltsiginnaa jedhamu trouble makerii ta'uusaa nagaaf tasgabbii kan barbaadu hin taane kan nagaa booressu ta'uusaa kan sobu ta'uusaati kan nutti agarsiisu. So that's why sirni Abiy kun it's a major threat to international peace and security, at least a major threat to regional peace and security in Horn of Africa. Kan nuti jennuufi jechuudha. So gara fuulduraatti Eertiraa wajjin waan ta'uuf deemu akkasumatti gaa'illi Abiyyiif gaa'illi Isaayyaas Afawarqii dhumaa jira. Haniimuunii raawwate. Yeroo itti ji'a muraasa itti gaa'illi isaaniitti gammadanii addunyaa sobanii gowwoomsanii Nobel Prize itti argatanii maayiqabii Eertiraa irra ture UN irra ture irraa kaasanii deebi'anii immoo TPLFin lolanii qabeenya uummata Tigraay saamanii amma innumaayyuu loltuun Eertiraa Oromiyaa keessa seenuu eegalaniif. Walloo keessatti uummata Oromoo wallootu ajjeesaa jiranii ID kan qabe ta'u kan warra Eertiraati. Kanaan duras loltuun Eertiraa, intelligensiin Eertiraa Finfinnee keessa rooliin isaanii maal akka ta'e ni beekna. So yeroon kun yeroo itti gaa'illi isaaniitti raawwachaa jiru natti fakkaata. Ji'oota muraasa keessatti wantoonni nuyi argaa deemnu kun walitti bu'iinsi kun dabalaa deema. Kanaaf immoo responsibility lola sadarkaa garbaadhaaf kan isaan biyya qopheessaa jiran.
lola ollaatiif qopheessaa jiran. So biltsiginnaa is a real threat and a real problem biyya sana keessatti kan nu jennuuf sababi isaa isa kanaaf jechuudha. Tole, gama gaanfa Afrikaatis fuudheen gama addunyaatti gaafan deemu keessumaa mootummaan Ameerikaa yeroo ammaa dhiittaa mirgoota namoomaa mootummaan Itoophiyaa keessatti raawwachaa jiru. Keessumaa naannoo Tigraayitti, naannoo kaaba Itoophiyaatti kan raawwatamaa jiruun wal qabatee mootummaan Ameerikaa dhiibbaa guddaadha kan isheen gochaa jiru. Akkuma kana mootummoonni Awurooppaa baay'een keessumaa mootummaan Jarman michuu mootummaa Itoophiyaa kan turte gargaarsa doolaara biliyoona kan lakkaa'amu Itoophiyaa irraa kan isheen guddee jirtu. Akkuma kana biyyoonni gamtaa Awurooppaa, biyyoonni garaagaraa gama Awurooppaatiin, gama Ameerikaatiin Itoophiyaa irraa gargaarsa garaagaraa kutuudhaan akkuma kanallee dhiibbaadha kan isaan mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiranii jechuudha. Kun gama addunyaatti finnee gaafa ilaallu gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa keessatti mudatee jiru tun taane gama alaatti gaaga'ama siyaasaa Itoophiyaa mudateef agarsiistuu akkamiiti jennee ilaaluu dandeenya? Exactly gaaffii kee maybe tarii yoo misi godhan beeku malee I think summarily wanti kun roolii Itoophiyaan qabaachaa turte waliin biyya sana keessatti isa waliin compare gochuun barbaachisaadha. Roolii Itoophiyaan qabaachaa turte abaayetu saxinaatus post conflict nationidha jedhamteeti Itoophiyaan kan ilaalamaa turte. Post conflict nation jechuun biyyoota akka Rwaandaa waliin wal bira qabdee konfliktii guddaa ture. Konfliktii isaanirraa biyyoota agaggamaa jiran, diinagdee isaanii guddifachaa kan jiran, economically emergii kan gochaa jiran roolii akkasitti kan Itoophiyaan qabaachaa turte. Rooliin sun amma it's normal. Itoophiyaan post conflictii tun taane conflict country. Biyya conflict country conflictii keessatti deebite. Lola keessatti of deebiste waan ta'eef roolii biyyi sun qabdu completely kan addunyaan appreciate goote yookaan immoo waliin nagaduuf kan isee dandeessisu miti jechuudha. So to answer your question, akka waliigalaatti gaaga'amni addunyaan keessa jirtu, Horn of Africa keessa jiru, in particularly immoo Tigraay mootummaan Abiy kan keessa jiran kun wal qabatee gareen itti deemaa jiru. Itoophiyaan kana booda unilateral sanctioning US irraa arguu dandeenya. European Union irraa unilateral sanctioning arguu dandeenya. Biyyoota ollaa kan akka Keenyaa fi Sudaan already security discussioning Ameerikaan gaggeessu biyyoota akka sanaa waliin. Egypt bilateral security agreement iseen qabdu Sudaan waliin. So Itoophiyaan maal ta'a dhufti? Security ta'a dhufti, already ta'a dhufteetti. So kana booda Abiy humnaan kan inni aangoo irra cichee jiraatu gargaarsa addunyaatiin turuu hin danda'u. Humnaan garuu maallaqa qabu fi meeshaa qabu biyyoota gargaarsa warra akka UAE yookaan immoo United Arab Emirates irraa gargaarsa dhufuun ji'oota muraasa, waggaa muraasa gara fuulduraatti deemuu danda'a. Kana booda garuu destinationii addunyaan taatu jechuudha. Biyyi sun destinationii diplomatic world destination ta'uu hin dandeessu. Kana immoo kan godhe warra aangoo irra jirudha. So gaaga'amni biyya keessaaf jiru, regionally jiru, continentally jiru akkasiin yoo wal qabatee hubatame meaningii kenna yaada. Tole, mee odeeffata keenya gara cuunfaa golabbiitti fidaa haa deemnu. Mootummaan Itoophiyaa gaaga'ama siyaasaa alaaf keessaa akka kanatti ishee mudatee jiru keessummeessaa gara kamitti tarkaanfatti jetteetti ilaaltaa Dooktar? Biyyi sun tarii rakkoo siyaasaa biyya keessaa jiru amicably, democratically hiikuudhaaf wanti isee dandeessisu infrastructure tureera. Infrastructure siyaasaa, infrastructure seeraa, constitutional infrastructure, political infrastructure fi most importantly social infrastructure. Social fabric biyya sanaa kan rakkoo siyaasaa kana waliigalteedhaan kan hiiksisuu dandeessu qabdi turte.
We've tried that. Yaalleera sana. Biyyi kun kana booda biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun it's no more. Ni jaallannus jibbinus amma itu iyyinee man karaarree biyya Itoophiyaa kana hambisuu qabnatu jennee Itoophiyaa ለዘላለም አትፈርስም ተከብራ ትኖራለች አብይ jedhamatu hundi keenya jennee oolchuu hin dandeenyu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu already farsaalech. Akkamittiin yoonaan jette uummanni Tigraay sabni Tigraay haga kana biyya sana keessa qaama federeeshinii biyya kanaa ta'ee gaafa haga kana har'a xibqinnaa uummata Tigraayiif kan nuyi dhaabbannuuf sababni inni guddaan rakkoo abii qaqqabsiisaa jiru biyya sana keessatti qaqqabsiisaa jiru Oromiyaa keessatti eegale. Rakkoo uummata Oromoo irra ga'e ibsuudhaaf rakkoo uummata Tigraay irra ga'aa jiru ibsuun dirqama keenya. Uummanni Tigraay gaafa akkas mirgisaa sarbamee ajjeefamee gudeedamee deebi'ee nagaadhaan biyya kana keessa federaalizimii kana keessa jiraata jedhanii yaaduun zabata hin danda'amu. Itoophiyaa wanti jedhamtu daangaan noorziidhaan biyya Tigraay. Tigray is no more Ethiopian. Psychologically and even territorially. An argument kana sirriitti argii gochuu fedhii guddaan qaba. Psychologically, Tigray is not part of Ethiopia, and territorially, it's not. Territorially, it's an occupied territory. Qaama ollaatiin yookaan immoo foreign poweriidhaan occupied ta'ee jira Tigray. Xiinsammuu uummata Tigray yoo ilaalle Itoophiyaa erga reject godhanii turaniiru. So, biyyi kun exist iyyuu gochaa jirtu akka Itoophiyaatti exist gochaa jirtu maqaa iseetu jira malee. Kana maaliif hin sii kaase? Haga danda'ame democratically federalismiin biyya kanaa gaaffii uummataa deebisee integrity territorial integrity biyya kanaa immoo maintain godhee turuu danda'a. Abdii jedhu qabna turre akkasiin argii gochaa turre haga dandeenyus bakka adda addaatti namoota policy design godhaniif yaada kana dhiyeessaa turre. Uummata Oromoollee loobii guddaa gochaa turre. Tarii gaaffiin uummata Oromoo akka biyya Itoophiyaa kanaatti furmaata argachuu danda'a. Let's try plan A kana hayaallu. Kan jedhu uummata Oromoos tasgabbeessuudhaan keessaaf alaan. Amma garuu naturally failii gochaa jirti. Akkamitti naturally failii gochaa jirti biyyi kun? Warrootuma Itoophiyaa takabraa taafraa tunooraallechi warruma jedhutu biyyattii bittinneessaa jira. Biyyattii kan bittinneessaa jiru adda dureedhaan Abiy Ahmed faadha. Warra olaantummaa saba tokkoo deebisuuf yaalan warra Bahir Daar jiranidha. So, kan biyyattii kana disintegrate gochaa jiru dur Oromoo hagarii battinaal jedhu. Kan biyya battanaa jiru garuu warra isaani. So, this is a natural end to the Ethiopian polity as we know it. So gaagaamni kun eessatti nu geessaa jira kan jedhuuf scenario lama tokko violenceidhaan biyyi kun disintegrate gochaa jirti. Ajjeechaan Matakkal keessa jiru, Maqalee Tigraay keessa jiru, Wallaggaa keessa jiru, Gujii keessa jiru. Kun it's the beginning of the violent divorce. Yookaan immoo wal hiikoo gaa'ela sabaaf sablammiin biyyoota sanaa qaban kan agarsiisudha. Karaa sanarra jirti jechuudha. So gaaga'amni kun hundumtuu kan inni itti nu geessaa jiru kana. Senaariyoonni lamaffaan immoo waggaa muraasaaf Abiy aangootti cichee haga du'utti feetii Gaadaafiitti waan amanuuf akka Gaadaafii lafarra gootatamuu feetii akkasii waan isa quunnamuu danda'uuf haga dhumaatti biisuun tagosaa qalaa jiraatti akka Eertiraafaa jechuudha. Yookaan hin duutu yookaan hin jiraattu. So senaariyoo kanatu jira jechuudha. So yookaan disintegration, violent disintegration, yookaan immoo extremely brutal authoritarian poverty-stricken country. Senaariyoon kun they are both dark scenarios. Senaariyoo baay'ee gurraacha kan nama jibbisiisu. Who is responsible for this?
itti gaafatamummaa eenyu qaba kanaaf? It's Abiy and his administration. So gara kanatti deemaa jirraa jechuudha. Tole, odeeffata keenya xumuraatiin Itoophiyaan nuun jennu kun mootummaan amma Itoophiyaan kun Oromoof maali? Keessumaa Oromoon yeroo ammaa komii guddaadha mootummaa kanarraa kan qabu. Akkuma kanallee kanneen akka Oromoo hacuuccaa keessummeessaa jiran mootummaa kana jalatti akkasuma mootummaa dhufaa darbaa jalatti hacuuccaa keessummeessaa jiran komii guddaadha mootummaa kanarraa kan qaban. Kanaaf akkuma waliigalaatti cuunfaa odeeffata keenya har'aatiin mootummaan Itoophiyaa Oromoof maali? Oromoon qaawwa gaagaama siyaasaa kana yeroo argu yookaan yeroo argatu maal gochuu qaba? Akkasuma kanneen akka Oromoo cunqursaa keessummeessaa jiran maal gochuu qabu? Kana lamaan walitti cuunfii waaluun jedhiiti odeeffata keenya gara xumuraatti finnaaf Dooktar. Kun baay'ee waan murteessaadha. Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon hojii manaan fixanne. Dhugaa walitti dubbanna. Wal sobuu hin qabnu. Wal sobnee wal faarsuus hin qabnu. Where are we? Eessa jirra? Eessa jirra kan jedhu of gaafachuun barbaachisaadha. Akka jaarmaya paartiittis, akka saba tokkootti, akka dhuunfaattis of ilaallu. Are we ready for the challenge? Walabummaa hawwina fakkeenyaaf. Biyya mataa keenyaaf hawwina. Aangoo Oromoon aangoo qabachuu qaba, of bulchuu qabaa jenna. Akka bulchaatti garuu of ilaalla. Akka abbaa biyyaatti of ilaalla. Abbaan biyyummaa jalqaba sammuu namaa keessatti eegala. Oromoon hundumtuu akka abbaa biyyaatti sammuu isaa keessatti of ilaala. Barbaachisaadha kan of gaafachuun. Inni lammaffaan namni abbaa biyyaa ta'uuf qabsaa'u tokko actioniinsaa, adeemsisaa hoogganaa biyyaa godhee of ilaaluu turre jira. Nuti hooggantoota moo akka hooggantootaatti of ilaalla moo akka Oromootti akka kanneen hoogganamanitti hooggansa adda biraa alaa eegganna. Kana maaliif kaasee waan barbaannu, waan dimaandii goonu waliin waan proportional ta'e qabaachuutu nurra jira. Jaarmayoonni non-political force Oromiyaa Oromoo fi political force Oromoo yoo ilaalle walirratti qabsaa'u, walirratti duulu moo waliin duulu? Gandummaan Oromoo keessa jiru maal fakkaata? Garagarummaan nuyi qabnu, garagarummaan ilaalchaa nuyi qabnu democratically mana keessatti kan hiikkachuu dandeenyudha moo rakkoo nurra jiru waliin wal bira qabnee gaafa ilaallu rakkoon garagarummaa keenyaa bal'ateeti. Tokkummaan Oromoo waan nuyi mankaraarreef waan nuyi barbaanneef jaallanneef tun taane tokkummaan Oromoo dirqama jaallannee miti. Destiny keenyatu fuuldura keenyatu common destiny waan ta'eef. Kana cimsinee afaan tokkoon dubbanna moo ammayyuu wal buusaa wal irratti qabsaa adeemna. Kana yoo ta'e waggaa 100 booddee iyyuu Oromoon hin bilisoomnu. Let's just be honest. Fakkeenya gabaabduu tokkoon sii kaasa. Lolli Tigraay irratti erga baname ji'a 4. Uummanni Tigraay ji'a 4 dura akka itti advocacy hojjetan hin beekan. Akka itti protestii ba'an hin beekan. Akka itti socially organized wal godhan hin beekan. Maaliif rakkoo kana keessa hin turre waan ta'eef. Ji'a 4 keessatti garuu wal jala hiriiranii, wal hordofanii, wal dhaga'anii, ergaa isaanii design godhatanii haga CNN'tti, haga BBC'tti, haga American Presidentii White House'tti gurra isaan dhaga'u qabu. Oromoon wal jala hiriiru, waliin hiriiru, wal dhaga'u aadaan kun hin baratamne. Dhugaa isaa dubbachuun barbaachisaadha. Ji'a 4 keessatti sabni Tigraay wanti inni achiivii godhe Oromoon waggaa hedduu keessatti achiivii hin goone. This is true. Maaliif haga wal hin dhageenyetti, haga wal faana wal jala hin hiriirretti eessayyuu hin geenye. Oromoon gareen tokko yoo qabame
gareen tokko dhufee qabsoon Oromoo harka garee kanaa turuu qabdi yookaan qabsoon Oromoo harka Wallaggaa turuu qabdi harka Arsii turuu qabdi yookaan harka Harargee turuu qabdi. Kun ilaalcha boodattafa ilaalcha dadhaba haga ilaalcha akkasii hin jijjiirretti Oromoon tokko eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kana walitti mun barbaachisa. Are we ready? Qophiidhaan nuyi gaaffii jedhuuf na shakka. But can we be ready? Anytime Oromoon qophaa'uu ni danda'a. Anytime rakkoo mana keessaa furuu ni danda'a. Garuu conscious leadership barbaachisa. Adda bilisummaa Oromoo bakki inni concentrated ta'uu jiru bakka tokko yookaan bakka regionii tokko yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo kan garee tokko qofaadha jechuun eessaan hin ga'u. KFO'n bakki inni concentrated ta'ee jiru bakka naannoo tokko yoo ta'e kan garee naannoo tokkooti yookaan saba tokkooti jechuun kan laga tokkooti jechuun eessaan hin ga'u. Akka uummata Oromootti what is it that unites us? Tokkoffaa the injustice that we suffered unites us all. Hunda keenya unite ni godha. Waan Arsii taateef Wallaggaa taateef miti kan Oromoon dhumaa jirtu. Oromoo waan taateef. Islaama ta'e Kiristaana ta'e Wallaggaatti dhaladhu guddadhu aksentii barbaadde qabaadhu Oromoo waan taateef namni si bira darbu hin jiru. Kan mootummaa bilisiginnaatiin Oromoo mormitu kamiyyuu hinuma rukutamte. So waan akkas unite nu godhutu jiru hojii mana keessaatuun fixin walirratti duuluun risoorsii waliif ta'uu dadhabuun waan nuyi barbaannu biraan nu ga'u. So gaaffii ati na gaafatte kana anis uummata Oromoo gaafachuun barbaada. Qophiidhaayi yoommoo qophii hin taane yoom qophoofna akka sabaatti akka jaarmayaatti akka religious community, cultural community, and akka political communities. Kana yoon xumuranne eessayyuu hin geenyu. Yaada jedhuun qaba. Dr. Henok Gabbisaa waamicha keenya kabajuudhaan gara Shinniigaa Broadcasting itti dhuftee odeeffata kana fakkaatu waan nuuf laatteef maqaa Shinniigaa Broadcasting Serviceef maqaa uummata Oromoo bal'aan ulfaadhu galatoomii siin jedha. Galatoon. Daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service odeeffata keenyarraa asuma irratti goolabna. Qophii odeeffata Shinniigaa biraatiin haga deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura horaa bulaa deebanaa jedha. Shinniigaa channel akeeka qabsoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaatti xiyyeeffachuun tamsaasaalee televezyiinii karaa saatalaayitii isiniif dhiyeessuuf qophii xumuree jira. Yeroo dhiyoo keessattis sagantaalee dhuga qabeeyyii madaalawuf guutuutaan isin biraan ga'a. Oduu ammeef gabaasaalee oolmaa guyyaa guyyaa Oromiyaaf naannoo ishee xiinxala siyaasaa hawaasummaaf diinagdee Oromoof Oromiyaa sochii qabsoo bilisummaa Oromoof humna ittisa Oromiyaa sagantaalee aadaa barnootaa fayyaaf diinagdee Oromoo qajeeltoon isiniif dhiyeessa. Shinniigaan bakka hangafoonni qabsoo bilisummaa Oromoo afaan qawwee duratti amantiidhaan walirraa adda hin baanu jechuun tokkummaa Oromummaaf lubbuu isaanii qaalii wareeganii mallattoo tokkummaa murannoof gootummaa gadi jabeessanii dhaabanii. Shinniigaa channel irbuu isaanii kanatti fufsiisuuf kan dhaabbate yeroo ta'u filannoon keessan burqaa odeeffannoo haqaaf mallattoo qabsoo walabummaa Oromoo Shinniigaa